ni dhufaa jechuudha ka adda gingilchuu jechuudha kaaliini wahuma tokko lamaan ja'a tokko warri aba on baduu qabaa jettanii qabaa nagadhiisa jettan aba on badun jiru aba on badun jiru aba on badu hin jiru sababni isaa ragaa hedduu barootan dheeraa keessatti agarree bara dargiitis dargiin akkasuma niin balleessa wayyaanee niin balleessa jarri keenya mukni hadhaawwan kunis ni balleessina jaan abaa'oon hin badu abaa'oon yaa ummata keessa jira onni dhawata ummata keessa jira abaa'oo waan inni kalee lafa kaayee saniitu akkam banne isa godha hogganni isaanii dabra eeni dabra miseensi isaanii dabra eeni dabra yaanni abaa'oon konseptiin abaa'oon ganama lafa kaayee san jiraataadha jechuudha dhaloota irraa dhaloota sanittuma fufa hanga guyyaan san ga'u jechuudha warri amma abaa'oon badu malee du'u malee tan silaa ifrakkuu baattanii gaariidha allaattiitu bahar keessatti hancufatu feejaan bahar keessatti allaattiin hancufatu fteennan baalagummaasiiti malee bahar hin booreessitu jaan warri abaa'oo irratti harka afaan haqatee abaa'oo guulalle abaa'oo malee baalagummaa isaaniiti malee abaa'oo maan godhanii jechuudha waan tokko haleessa seenummaa baganna kurnanii kana keessatti abaa'oo shanii jedhanii uummata Oromoo gatii inni kafale ni beeyna nu cufti dargaggoota meeqa hawaasni Oromoo maal akka ta'e maqaa kanaan ni beeyna arrammoo abaa'oo guulalleechuun waan maqaa abaa'oo shaneetiin finne dhume ammas abaa'oo guulalleenne uummata Oromootirra lola biraa labsinaa kayottan ta'e kunilleen isiniin milkaa'u jechuu barbaadeeti barnamni ganna saddeettan dabre kana waan Oromoon keessa dabarte nu cuftini beeyna nu cuftini agarre nu cufa nu gubaa ture jechuudhaan keessa amma hirriibaa kaatammoo amma dammayxammoo dila walloon akkasitti warri habashaa simint Oromoonna simint Islam gaddal jedhanii odoo ijaan agarru waraabanii gadhiisanii dhagaan mataa basheessan gaafa wallaggarra dillisan deemu gaafa Gujii fi Booranarra deemu biznesaatu hojjechuu dide yeroo san maarkeetiitu hin jirre maaliif dubbachuun dhabame arra maaltu haarayni arkame jechuu barbaadeeti maaltu haarayni arkame arra 2018 ji'a November keessa qaamuma kanaa miti kalammaadha wajjin akka lammaan lola wallaggarratti labsu hagode qaamuma kanaa miti arra eessaahi malaayikaa taatanii ol baatan arra bishaan kamiini cubbuu san firraa dhiixanii ol baatan namni gaafni inni khasaare gaafa maqaa namaa dhahuu jalqabe namni khasaare jechuudha abalu kana qabatta khaan gadhiifta kun nama siyaasaa naman godhu jechuudha kun nama siyaasaa naman godhu abaa'oo balleessinee dhaaba biraa jaarrannaa keettan dhaaba biraa jaarra dhaabaa'oon jaarra hin jaarratin isiniin hin jenne garuu abaa'oo balleessuun hin danda'amu kana dur walii himna na fakkaata namni dhuunfaa tokko gawaa ja'uu fi namni itti gaafatama dhaaba siyaasaa tokko ajoo garaagarummaadha qaba namni arra abaa'oo irratti ololo oofu jiru kun miseensota abaa'oo irra ololo oofu jiru kun bakka bu'aa dhaaba tokko itti gaafatamaa dhaaba tokko dhaaba san keessaa mulqameeti moo dhaaba san keessaa gaggeeffameeti kan lola hammana duula hammana jedhu abaa'oo irra banaa jiru jechuudha abaa'oo akkatiin jaalanne waa hedduun hin beekan abaa'oo balleessuudhaaf akka ati muratte an 2007 irraa hin beek 2006 waan ati naannawa kana godhaa turterraa so haareenatti tahuu jechuudha amma wicoon gartee lukkuun xixiqqoon amma gayyaatee waccutun waa takka waan beeytuun qabdu jechuudha namni gaafuma ifi qabsoo san bara qabsaa waa nama siyaa jechuudha okay gaafa feetan nuti ilmaan abaa'ooti guddisa abaa'ooti guddisana dhiigammadaati tan gaafa feetan bagana wajji opiidiyoo taatin dur ana qofa opiidiyoo ture an guddisa abbaa duulaa gammadaati jettan akka gaararra as deemtan diimaa taatan achi deeman diima as taatan gurraacha taatan okay gaafa feetan waanin ana si dhaladheef asiin na jibbanii jettan gaafa feetan waan namni maarrenti amantii kana qabduuf an na jibbanii jettan siyaasaan akkanaa kun eessa namaan ga'a eessa nama geessa siyaasaan akkanaa yoo kutaa lamarraa dhalachuun nu cufti akkasi dhalanne Oromoodha jechuudha yoo amantii adda addaa keessa jiraachuun nu cufti maatiin keenya amantii adda addaa keessa jira garuu naggada siyaasaan godhanne jechuudha naggada siyaasaan godhanne yoo ayyooti
lammi oromo gootarraa dhalanne yoo abbaatii goota oromootiin nu dhalche jechuudha warra gootummaan beekamerraa dhalanne jechuudha takka garuu magaalaa siyaasaa itti naggatachuudhaaf olii gatiniif ofne jechuudha khalee OPDO jala sentanii miseensota aba hogganoota abao khasadarka murtii du'a itti murteessaa ittanii ture jechuudha warri amma gabbaatanii waccan kun OPDO san isini milkeessu dinnaan hiiteet mo'an gabbaafteef amma xixiqqoo amma kaatee mul'atte ummata keessa deemtu tana murtii du'a irra dabarsu jirtanii jechuudha dhiira silaa taatanii biyyaan baatan ana amma dubartiidha biyya alaatiin jira garuu ummata kiyyaan asitti si hojii du'aan jenneen China fi Amerikaan waa dhuftee na baafteen ba'uun jenneenan biyya keessa baatanii war nama ibidda harka jirutti qubalaachuun kun sablina malee guddinaa miti guddinaa miti jechuudha abaa'oon finfinnee nama bakka buufate kana humbeeku angoo gaafattaniin dhabne isin itti gaafatama Ethiopian Airlines nu godha itti gaafatama maali nu godha ettaniin dhabne yoo seene maalirra maaltu nama ajaa'ibsiisa dhaabni siyaasaa tokko ni dorgoma yoo dhabe yoo dabre maaltu kana siyaasaa godhee jechuu barbaadeeti maaliif siyaasa isuu barbaaddan yoo kiyyaati abaa'oo durarri miila kana jara kana miila dhiqaa ture isinii miti eessa gabbaatanii kana amma abaa'oo irratti haquu barbaadan isiniif ijoolleen eenyu faannootun ijoolleen amma new faannoos maaliif godhuu barbaadan barcuma kabaja abbaaf jalaan deemaa itti Oromoon yoo walii gale waan dhabe waliin arkata yoo walirra bobbahate gaarii hin ta'u abaa'oon duriisiin ta'u duriisiiteen beeku ati abaa'oodhaaf diina abaa'ooti kabiraa jaarradhu abaa'oo irraa harka fuudhimaa rakkatta garamaas yoo kaate shanee guullallee galgaloo kaate shanee guullallee biyya keessa jiraattee warra guullalleetiin meeruumii takka kannaa fi waajjiraa godhatu jennee siin gaafannu atu achin jirtu yoo raftee sabjuudha guulalle yoo raftee maaliif barbaachise kana maaliif barbaachise moo warra naftanyoota faannooti hojii walii hidhachuudhaaf mooraan qabsoo baduu qabdi mooraan jaarmanni Oromoo baduu qaba faannoodha wajjin faannoo duwida kaayyatanii maaliif gariin keessan itti gaafatamummaa isinii kannanii garii keessan hojii sadarkaa sadaffaa isinii kannanii rabbi isinaa sablisu kana galmaan gahuudhaaf mooraan qabsoo Oromoo jeeqamuu qabdi kana isin fiinxa baafachuudhaaf miseensotan abaa'oo arrafamuu qabu maqaan yaamame gaafa jarri isin maqaa yaamtan kun gatii kafalaa ture eessa turte ifin beeytu ati bakka turte qacello ta'an warra qacello si beeku keessa nama tokko jechuudha kanaaf suuta ja'a joolleen xixiqqoon amma gayyaate tun taqabsoon eessaa kaasee eessa geessee hin beeyne yoo waa jannaan ajaa'ibsiisu maaliif hedduun isaanii qabsoo ala kana dhagayanii hedduun isaanii irra laalu barsiisuun dirqamoorra seenaa san beekuuti jechuudha garuu warri halee iskoolaariin OPDummaan tun abbaan duulaan faan olii gara gaggalchaa turan hoggaarra deebi'ee namarra bulga'u kun qaaniidha bakka fi wallaaluudha ta'a hanga barfaannoo falmitan nama ajaa'ibsiiftanii haga amaarri warri faannoo paarlamaa Oromiyaa seenuu qaba harkachuu qaba seenaan calanqoo siidaan calanqootii fi aanoolee itti yaadamuu qabdi diinummaan keessan arraa miti jechuudha yoo isin laalan qabsaa'oo fakkaattan isin naggaateedha malee qabsaa'oo ta'a miti naggaate akka taatan amma wanaatu isinitti himaa jechuudha
dura deebi'aati joollee sababa keessanii madoyte joollee sababa keessanii miilaa cicciramte joollee sababa keessanii rasaasni keessa jiru nama tokko rasaasa keessa baasaa nu garsiisa nama tokko mana hakimaa geessaa nu garsiisa abaa'oon ol jira abaa'oo hidhatanuun dhaqqabdan annama abaa'oo jaalatu abaa'oo jaalachuu jechuun yookaan daawit ibsaa yookaan lammii beenyaati lammii fi abaa'oo lammii fi daawidii ol jechuudha lammii beenya hayoo kaatan lammii achi deemtan lammii jettan maal akka keessani biyya gadhiisee baqataa ta'uu dide odoo baroomsarra jiru barmaasireesii isaa jidduu muree Noorweey irraa galee irraa aarsaa kafalaa jira gaafa naggaadeen toraala kana miidi ganda amaaraa teessee nurra bobba'aa turte inni mana hidhaa ture bara akkamitti isaan ifqixxeessitu waan hin qabneef girrisaan qabneef girrisaan qabsoo keessa girrisaan kasaararra nama hangee malee galmaan nama hangeewu boolla ati keessaa seenuu hin dandeenye sii qote jechuudha nama miliyoon 5 kakaayoon qabnerra nama 5 kakaayoo qabu hojii deemutu galmaan gee qabsoo uummata tokko tanaaf suuta ja'a suuta ajjata suuta qoreen nama waraanti nama 100 kumni diidam nama laaluun qabsoo gaggeessu jiran jechuudha miti seenaa qabsoo Oromoo nama meeqa gaggeesse uma keessa nama meeqa horte ora meeqa horte tanaaf suuta ja'a yoo khara biyyaa galuu barbaadan warra guullallee waajjira isiniif gaafanna waajjirri lama moo sadii kana banaanni jira akka isinii kannani hoggaa hirriibaa kaatan guullallee hoggaa rafuu deemtan guullallee ettanii hirriiban dhabina OPDO ofis guullallee dura isiniitu fira warri fiigee galee akka miseensonni abaa'oo waanin an beekufaa kanissi himuu jira jechuudha kaatis beeytu tanaaf sida tartiibaan walirraa deemne atis faannoo teeti wajjin zammanee kaasee keeti wajjin wadafiit jii nutis abaa'oo keenya wajjin kara fuulduraa yenna garuu takka faannoon isin oka kaayyattanii Oromoorra fiddaniin jirtu jechuudha galchituu namayyuu booddeen hemelaalii jedhanii fayyaa ta'u ulfaadha guyyaa